Yooyyaa ashamaa harka fuune akkam jirtu. Bakkuma jirtanutti nagaan isiniif haa baay'atu isiniin jecha bagattiin isin ga'e ayyaana Iidal Arafaa bara 1445tiinis baga isiniin ga'e isiniin jecha waa malee miti karaa kanaan kanan dhufe. King Love namoonni baay'een TikTok irratti na beektu jedheetiin amana namoonni nan beeknes jiraachuun ni mala. Mana kanaaf chaanaalii King Love tuubiif namoonni haaraa taatan King Love tuubiin subscribe godhaa. Video keenya laayikii godhaa. Waan jaallattan komentii jalatti nu barreessa gorsa qabdan akkasuma immoo qeeqa yaada qabdan komentii keessan jalatti nu barreessa. Komentiin keessan nu gabbisa nu guddisa nu fayyada. Isinis nu fayyaddu nu jiraadhaa bakkuma jirtanutti. Gorsa tokkoon isinii qabadhee dhufe yeroo hunda sammuu koo keessa na deddeebi'a. Gorsichis jecha sadii qofa. Gorsa kana manguddoo tokkotu ilma dargaggeessa tokko gorse. Ilma dargaggeessa akka kootii akka keetii akka keessanii kan biyyaa ba'ee biyya hambaa keessa jooree hireen taa'uu fi diddee jooree jawwaree jiruun isaaf ganamaaf galgala yaadaaf yaaddoo taate gara biyyaa galuudhaaf murteesse tokko jaarsa manguddoo waggaaf 120 ol ture. Dargaggeessi kun jaarsa umuriidhaan ture akkasuma gorora liqimse. Ni beektan egaa jaarsa gorora liqimse jechuun nama umuriidhaan waa hunda argee muuxannoo jiruuf jireenyaa bu'aa bahii jiruuf jireenyaa arge tokkotti goree gaafate. Akkas ture gaaffiinsaas. Yaa abbaa kiyyaa erga biyyaa bahee waggaa dheeraa lakkoofsiseen jira. Garuu jireenya koo jijjiiruu hin dandeenye maatiin qaba. Haadha manaan qaba ijoollee daa'ima lamas godhadheen ture. Ergan biyyaa bahee garuu tureen jira. Amma jireenyi naga'ee jira. Gara biyya kootii galuun barbaadaa jedheen. Marree ammoo maaltu siif malaree maal gochuu yaadde jennaan bakka naga'ee jira quufeen jira jiruu biyya namaa galuun barbaadaa jedheen. Okay galuu barbaadda eeyyen. Karaa kamiin galuu barbaaddaree jennaan karaa ummanni naannoo baadiyyaa mana keenyaatti galan karaa dhuma miilaan deemanuun daldaltoonni yeroo isaan deemanu isaan faana deemeen galuu barbaadaa jedheen. Tole maallaqa ofirkaa qabdaa eeyyen waan hin hojjetaa ture walitti qabadhee doolaara 300,000 taatu ofirkaan qabaa isii dhumaanan gala jedheetiin yaadee jedheen. Tole gaa ilma kiyyaa ansi gorsuudhaafis maallaqan barbaadaa jedheen. Waa tolliin jiru mitiiree yeroo kana ija na waraani yoo jettan ija keessa si waraanuudhaafu namni maallaqa gaafata. Kun egaa duraaniyyuu gorsa ija qabu yookaan immoo gorsa dhama qabu. Doolaara 100,000 sirraa barbaadaa jedheen. Tole na gorsaa jedheen jennaan egaa ilma kiyya erga na gorsaa jettee karaa qaxxaamuraan deeminii jedheen. Kanuma eeyyen kanuma. Kanaaf doolaara 1,000 narraa fudhattanii waanan waggaa dheeraatti laffa'ee itti ifaajee dafqa koo xuruursee fuudhe jennaan eeyyen kanumaa jedheen. Tole gaa ammas ni feetaa gorsa lammaffaa jedheen eeyyen nin fedha. Gorsa lammaffaas yoo feete ammas doolaara 1,000 sirra barbaadaa jedheen. Ammas moo jedheen eeyyen ammas doolaara 1,000 sirra barbaadaa jedheen. Tole jedhee namichi kun na fayyada waan jedhee yaadeef ammas doolaara 1,000 lakkaayetti kenne gorsa lammaffaa fudhate. Gorsi lammaffaa jaarsi ilma kana gorsu akkas ture. Waan sin laallanne keessa hin galinii. Waan sin laallannetti quban qabinii yookaan immoo quban kaayinii jedheen. Kanuma eeyyen kanuma. Maal jechuun? Akkasuma. Waan sin laallanne, waan dhimma keen taane, waan mana keen laalle, waan maatii keen laalle, waan hin beekne tokko keessa quban kaayinii yookaan immoo natu beeka, natu murteessa, anatu dhimmicha keessa beeka akkasi jettee ittiin seeninii jedheen. Ayyee kana. Kanumaaf doolaara 2,000 narraa fudhattani eeyyen kanuma. Ammas yoo feete tokkon sii dabalaa jedheen. Eeyyen naa dabalaagaa erga taate ergan kana fudhee tokkoo nafte kana hin dhiisu jedhee gorsa sadaffaadhaaf ammas garaan isaa raafame yookaan immoo hawwe jechuudha. Gorsi sadaffaan sun immoo maal ture laata? Gorsa sadaffaa sana ni fudhatta eeyyen walii galan. Gorsa sadaffaa sana ammas naa kennaa jedheen. Ayyee maallaqa 1,000 ammas si barbaachisaa jedheen. Okay doolaara 1,000 ammas kennee fi maallaqa fixatee gorsa sadaffaadhaaf of qopheessee waan jiru xumureetiin waan na baasetti rabbi naa baasu jedhee garaa kutate dargaggeessi kun. Ayyee gorsi inni sadaffaa akkas yaa ilma kiyyaa jedheen maali jennaan osoo waan tokko hin hubatin osoo waan tokko addan baafatin osoo waan tokko bitaaf mirga isaa ilaaltee ijaan argitee hin hubatin hin murteessinii. Waan tokko osoo sirriitti hin hubatin murtii kennuudhaaf hin jarjarinii jedheen. Hayyee
Kanumaaf doolaara 3,000 irraa fudhattanii eeyyen kanumaafin sirraa fudhee nagaa ta'e ilma koo karaa nagaa deemi nagaatti jedhee geggeesse. Akkasiin ilmi kun gorsa sana fudhatee maallaqas dhabee waggaa dheeraaf biyya hambaa kan jiraate harka duwwaa gara biyyaatti qajeele. Osoo qajeelaa jiru namoota daldaltoota karaa qaxxaamuraatiin galan yookaan immoo fardeen isaanii gaangee isaanii fe'atanii karaa qaxxaamuraatiin galanuttis argee jara keenya akkam jirtu nagaadhaa fayyaadhaa jedhee nagaa gaafate. Sana booda eessa deemtuu biyya galaa jirraa jedhaniin eessaan asiin karaa qaxxaamuraa gabaabinaan deemuu barbaannaa jedhaniin. Ilmi kun dhaabbatee gorsa jaarsaa yaadate. Gorsa jaarsaa yaadachuun isaa waa malee miti. Sababa lama qaba. Tokko maallaqa itti baase tolaa miti kan inni argate. Maallaqa isaa sanas kiisaa waan hin qabneef gorsa jaarsaa sana yaadate ilma koo karaa qaxxaamuraan deemin gorsa inni jedheen sana yaadate. Asiin deemaa jirtu eeyyen nagaatti ga'a. Jaarsi sun maaliifi karaa qaxxaamuraan deemin jedheera waan ta'eef karaa qaxxaamuraa akkan deemuu hin qabne of amansiise irraa gore. Dhumarratti irraa goree karaa qajeelaa fagoo naanna'ee magaalaa xiqqoo tokko keessa ga'e. Magaalaa xiqqoo sana keessa gaafa ga'u dirqama buluun mana namaa buluudhaaf dirqame mana namaa goree kadhatee akka bulchan eeyyama gaafate. Eeyyama gaafatee mana tokkotti gaafa goru mana sana si bulchuu hin dandeenyu bakka wayii fageenyarraa halaalarraa qubaan agarsiisanii bakka sana deemii namni naannoo sana jiru si bulchuu danda'a nuti si bulchuu hin dandeenyu ofiifuu mana hin qabnu jedhanii bakka biraatti ergan. Bakki isaan itti ergan bakka mootiiti. Mootiin kun namoota daandiirra deeman bulchuudhaan beekama. Akkasumas seera mataasaa qaba. Jara manaa jedhee ulaatti dhadha'ee jara manaa jedhee ulaa ergatti dhadha'ee booda eeyyee eessaa deemta akkas karaa kanaan hin deema na bulchaa jedheen. Akkasii eeyyeen eessaan dhufte karaa kanaanin dhufee jedheen karaa kanaan dhufte karaa kanaan homaan hin jiru nagaa dhuftanii nagaa dhufte ooyyee baga nagaan dhuftee karaa qaxxaamuraa warri bosona keessaan naanna'anii dhufaa turan dhumanii reenfi isaanii bakkeetti bineensi nyaate jechuun dhaga'ee ati karaa nagaa dhuftee baga rabbi nagaan si fidee jedheen tole jedhee innillee bulee irbaata nyaachuudhaaf bishaan dhiqannaa kennanii fi akkuma aadaa keenyaa akkuma ilmi namaa keessummaa isaa keessummeesseetti bulchutti ulaa keessummaa yookaan immoo bakka keessummaan qubatu qubsiisanii teessisan. Ati manaa warraa ilma mootii namicha keessummaa bulchuu sun golaa yookaan immoo diinqaa ol dhufanii nyaata kennaniif. Ati warraa kun akka tasaa ta'ee ati warraa mootii areeda xiqqoo asirraa qaban. Maal kun ilmi mootii haadha warraa areeda qabdu akkamitti fuudhee mana kana keessa taa namichi bareedaan kun namichi keessummaa jaallatu jedhee sammuu dargaggeessa kanaa keessa deddeebi'e. Sammuu dargaggeessa kanaa keessa gaafa deddeebi'u amma immoo waa biraatu isatti bilbile. Innis maali waan sillaallanne keessan galin waan hin hubanne keessatti quban kaa'in waanuma sillaallanne hin tuqin jechuu gorsa doolaara 1,000 fudhate sana yaadate. Ahaa gorsi kun ammas na fayyadaa jira laata na fayyaduun oolu jedheeti callise. Ati warra mootii kun nyaata kennanii fi biraa ol deemanii mootiin keessummaa isaa waliin haasa'uu jalqabe. Ati eessaa dhufte akkas jedhee erga wal gaafatanii xumuranii ati nama gaariidha. Haadha warraa koo kanaaf namoota hedduun lubbuu isaanii wareegee namoota hedduun lubbuu isaanii dhabamsiise. Yoo barbaadde ol seentee ilaaluu dandeessa. Reeffa namoota hedduutu bosona yookaan immoo boolla kana keessa jiraa jedheen maal akkamitti jennaan ati warraa kooti anaaf nama gaariidha naman hedduu jaalladhu naman hedduu kabaju naman waan bu'aa bahii hedduu wajjin dabarse garuu keessummaan na bulchaa jedhee na kadhatee ka'e waa'ee areeda haadha warraa kooti gaafa na gaafatu in jaalladhu ajjeechaanan adabaa jedheen. Akkasii jedheeti gurbaan kun sammuusaa keessa gorsi jaarsa sun deddeebinaan rabbi isaa galateeffatee bule. Ganama gara mana isaa qajeele. Seenaan kun dheerataa jira. Haa dheeratu dhaggeeffadhaa isin fayyada jedheetiin yaada. Gara mana isaa gaafa qajeelu manni isaa akkuma duriitii mana caccabaa keessa jiru maatiinsaa wanni jijjiirame tokkollee hin jiru. Haaluma kanaan gara mana isaa gaafa qajeelu haati warraasaa dargaggeessa lamaa wajjin ciifti. Ganama ulaa dhadha'ee ol seenee gaafa laalu haati warraasaa dargaggeessa lama gidduu ciifti. Maali kun kan haati warraa kootii waliin ciiftu dargaggeessi kun akkamitti haadha warraa koo waliin ciisa waan jedhu sammuusaa keessa dhufe. Ka'ee mataa isaanii bakka lamatti falaxuu laata. Haadha warraa koo bira akkamitti ciisu dargaggeessi lama waan jedhu yaadee erga murteessuuf sammuusaatiin
haasa'e yookaan mari'atee booda gorsa jaarsa sadaffaa san ammas yaadate. Gorsinni jaarsi bakka inni godaansarraa ka'ee dhufe sanatti gorse maal ture? Waa murteessuuf hin jarjarin yookaan immoo murtee fudhachuuf hin ariifatinii ture. Innis dhiisee taa'ee aga jarri irribaa kaanutti taa'ee bakkuma taa'ee obsaan eegee gaafa irribaa kaanu ati warraasaatti marartee ililchitee gammaddee yaa abbaa warraa koo baga umuriidhaan lubbuun jiraattee naa dhufte ilmaan kee kunoo dargaggooma ta'anii isaanii waliinan ciisaa jira isaanillee kaasiitii dubbisii kaaseetan si dubbisiisa jettee gammachiifte. Ahaa dubbiin akkasii gammachuudhaan namichi kun amma reef gammachuu dachaa hin qabne gammachuudhaan guutamee gorsa jaarsa sanaatiin akka fayyadame hubate. Egaa kanarratti wannan dagadhee namichi kun duroomee dhufes akkasuma bakka mootii sanatti mootiin bakka namoota ajjeesaa ture sanatti badhaasa kenneefii jira. Maallaqa hedduu inni jireenya isaattiin jijjiiruu danda'u maallaqa hedduus badhaasee jira. Namichi kun duroomee dhufeera jechuudha. $3,000 baasee $3,000 ol waan ta'u waan jireenya isaa jijjiiru waan maatii isaattiin jijjiiru mootiin sunis badhaasa kenneefii jira. Badhaasa inni qajeelfama mana mootii sanaa fi qajeelfama sammuu isaa keessa jiru akkasuma qajeelfama gorsa sanarraa fudhate. Egaa kanaaf seenaan kun seenaa dheeraadha. Namoonni baay'een dhageessaniitu ta'uu yookaan dubbistaniitu ta'uu danda'a. Garuu isin fayyada jedheetiin abdii qaba. Galatoomaa ulfaadha. Namarraa fayyadamu Rabbi nu haa taasisu. Viidiyoo kana laayikii gochuun komentii gochuudhaan akkasuma YouTube King Love Tube namoonni subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii nu ta'uun dagatina. Galatoomaa ulfaadha. Horaa bulaa diibana yoyyama nama borii walitti deebi'u Rabbi nu haa taasisuun jedha. Bye bye. Ciao.